Adaan kana achi gaddinis waan fidaa jirru qabu. Kanaan booddeetis gara hojii keetti deebiin qabu. Gaddi nu haa qabu. Hawwii akkam godheen si dhiisee deema. Garaa sakamtu na si dhiisisee na deemsisa. Hawwii garaa kamtu na ishee naan jedhee na deemsisa. An si dhiisee deema. Adaraan haati kee jaalarra jiruuf si dhiisee hin deemu. Yoo ta'uu baate illee mana kana gurgureetu si fudhadheen gara hojii kootti fudhadheen si dhiisee hin deemu. Akkamitti mana kana gurgurinaan jettaati? Manni kun ikkoo ija haadha koof abbaa kootiin ilaala. Kun cirmaa waan hin taane mana kana gurguruu hin qabu malee. Akkam godhe hawwii akkam godhe garaa isa kamiin si dhiisee hin deemu. Mana maalan qabaree hawwii akkam godheen si dhiisee deema. Garaa isa kamtu na dhiisisee deema. Dhalagu mana dhabnaan malli koo maalidha? Mana yoo dhabde maarree malli kee mana gurgurii dhaare? Mana kana gurguruu haa turuuti an kireessuuf yaadu. Kun gonkumaa waan hin taanedha. Kanaafuu deeminaan jettee? Deemin siin jedha. Filannoo biraas hin qabu. Ana akka rabbi na godhin ta'a. Lakki si dhiisee sin deema. Yoo ta'uu baate illee hojjettuu si bira kaa'een deema. Hojjettuun si fida. Adaa hojjettuu maaltu na biratti gala jetteetu. Yeroo laaqana fidan illee biddeenicha hiixatanii nyaachuu akka itti isaan hiixatanii nyaanneen beekta. Kanarraan kan hafe qodaa fidan illee asitti gatanii amma deemanitti jiru. Kun immoo akkamittiin ta'a jetteetu. Hin dadhabin kanaaf. Namni baratees jiraachuu danda'a. Hundumtuu ilaalcha tokko hin ilaalu. Kan carraa kee Waaqayyo kan sii kaa'e hin dhabdu. Kanaafuu siin barbaada, siin fida. Maalumaafuu kan carraa kee ilaali, walumaan ilaali. Cabsaa ati mana dhaabbattee turte jechuun kun kanaan dura niitii fuutee turte? Maal obsa nama fuudhin fakkaadhamu? Lakki harmeen kee yeroo si bira na fidan yaadatta miti? Gabaatti mi'a wayii baadhee fi gasheefiin biddeen wayii naa kennanii ateessa inni na gaafatanii naannoo seenaa kootti himeen kutaa 11ffaan baradhaa jedhanii achiin eessatti barattaa maatii qabdaan lakki maatiin qabu akkasuma waan tokko baas baadhee waas nama hojjedheen barsiisaa wayii kilaasii xiqqoo wayii naa kenne achi keessa taa'een barachaa jira jenna. Isaanoo baay'ee naa gaddanii nama bayeessa tokko harmeen kee mucaan koosii 11 kan baratu jira wajjiniin qo'attanii maaf hin barattanii qabeenyoo kan rabbiiti rabbiin namaa kennas namarraa fudhatanaan jedhanii yeroo si bira na fidanii anoo mana haadha manaaf abbaa manaatti galannatti fakkaata. Kana mararree harmeen na haasofsiistee ture. Eeyyee akka jette manni kunis mana kophaatti jiraatan osoo hin taane mana maatiin itti jiraatanidha. Atoo maaliif kophaa kee jiraachuu filattee as keessa? Kophaa jiraachuu kanan filadhee fi obsa. Waan tokkotu lama natti taanaan. Waan tokkotu lama natti taanaanii waan jechuun naan galle.
Yeroo jedhu waan tokkumaa waan lama immoo lama dhaqa kanaaf jedheen. Obsa. Anis gaaffii kanaatiif deebii dhabnaan kophaa fidhadhee kophaa mana kana keessa ukkaamame hafuura koo dhoksadhee taa'uun koo. Maali haadha kee fi abbaa kee miti immoo guddifachaadhaati warra kanaafi? Lakki haadha koo fi abbaa koo isaan dhugumaati. Garuu kanan ani waan tokkotu lamanatti ta'e siin jedhes kanaafani. Jechi qabeenyi isaanii natti nafu moo jettamoo jaalala taanaanuu isaan lamanuu lubbuu siif dhabu? Eeyyeen obsa lameenuu akka lubbuu naa dhabanii nan beeka. Isaaniif ani dhala tokkittiidha. Ana malee hin qabani. Anis immoo isaan malee hin qabu. Garuu yaadni isaanii lamaan anaaf gargari. Abbeen koo akkan fuudhee dhala godhadhu fi qabeenya isaa mara qabadhee akkan taa'u barbaada. Kana malees nama hundarraatii adda bahee akkan guddadhudha kan inni fedhu. Nama hundarraa adda bahee yeroo jettu saayintistii fa'aa qorataa waan tokko akka taatu barbaadu? Lakki akkan baradhu akkan hojjedhu hin fedhu. Iddoon barbaade oolee waan natti mi'aayee nyaadhee wanta natti bareede uffadhe bakkeen fedhe oolee bakkeen fedhe bulee osoon galee isa gammachiisa. Kana malees konkolaataa eeyyama abbaa shanii naaf baasise konkolaataa bitee naaf laate. Harmeen koo akka nani konkolaaticha hin dhufu. Erga akkas ta'e abbaan kee jannata duniyaadhaa si badhaaseera. Harmeen kee hoo maaliif faallessuure? Maal kana qofaa obsa. Abbeen koo bakka guddaa naaf qaba. Jaalala anaaf qabaniinidha. Yaadni lamaan isaanii adda ta'uunsa. Akka abbee kootiif laaqan anaaf dhiyaate illee ofii kutadhee akka nyaadhu osoo hin taane hojjettuu anaaf qacaree hojjettuun sun kuttee akka afaan na keessu yookaan akka afaan na kaa'u fedha. Kana malees gaamoon abbaa torbaa magaalaa walakkaatti ijaaramaa jiru kun maqaa kootiin. Harmeen koo garuu akkanani kana hundatti bitamuu hin feetu. Obsa. Seenaa harmee koo tokko na duraa baruu dide. Maalu ta'u anillee ergan garaa haadha koo keessaa baheetii qabeenyumattan ol jedhe. Harmeen koo akkan hojjedhee baradhee iddoo guddaa ga'e hojjedhee jijjiiramee of danda'uudha kan isheen feetu. Yaa cabsaa maal ofiin jettaatillee erga garaa haadha kee keessaa baatee qabeenyumatti ol jettee kunoo umurii kee yoonaan ga'atte. Ati soo maal taatere kunoo har'a geessetta. Kan kana boodaatiifis immoo waliin jirra. Maal dhibatteeti? Yaa cabsaa kan keenyas jireenya jedhama. Gadadoof rakkinni erga dhalanne mana nurratti ijaarratee waan hundumaa nu dhoowwatee waaqni joortuu mandararra deemtu nu taasise kaayyoo warra keenyaan gannu jennee kunoo akkas ta'aa jirra. Ati garuu gara fuulduraaf carraa hedduu qabdu. Atis carraa maalii dhabdee miti? Amma waa'ee kana haasa'uun nu barbaachisu. Waa hundumaafuu atis ka'iitii. Obsa. Oo cabsa maalitti? Anis akka kophaan teenyeef, atis akka daandiirra oliin gakkaattee ba'aan baanneef Waaqayyo harmee koo sitti qabe. Anaaf siinis walitti nu fideera. Kanaan booda atis homaa yaaduu hin barbaachisu. Kaayyoo kees galmaan gahatte. Qabeenyi fixeensa. Anas hin sodaatin. Ani akka haadha koottiin si ilaala. Atis akka haadha keetti na ilaali. Waliin kaayyoo keenya galmaan gahan. Kanaan booda atis ka'iitii kafana achi keessa jiru filadhuutii keessaa uffadhu. Kan kooti hin sodaatin. Kan kanarra darbe. Toleen sodaadhu maalin sodaadha? Wanta keessi kee fedhe maramuu na gaafadhu. Maal rakkoon qabu cabsaa? Jecha ittiin si galateeffadhu hin qabu. Rakkoon qabu kun galata hin barbaadu. Waaqni naaf ol siifaa yaadu. Maalumaafuu
Aannan nan danfisaatii achi laayibrarii deemna. Laakki ati kafana filadhu. Ana qeetanan aannan danfisee. Harmeen kee osoo ergan sitti waan danfisuu wayya aannan. Kun filannoo kootiin bara kan keetiin miti. Kanaaf ati Yoo danfise maal rakkoo qabu? rakkoon qabu kafana filadhu ati. Ani aannan danfisee cireenyaan neetu laayibrarii deema. Laaptooppii kee borsaa keessi kaa'u fudhattee deemtaa? Fuunoo haa ta'u moo fuun bakka akkasitti fakkaate taasisi. Ani garuu badaa itti fayyadamaa jiru itti fayyadamuu dandeessa. Yaa Waaqa! Dhugumaan baradheen kaayyoo harmeen koo jette galmaan ga'a. Galmaan ga'e immoo akka koo kan rakkate tokko boru rakkina keessaa baasa. Maalumaafuu yaa Waaqa jara kana faanas ta'e ana faanas ta'e. Uffata filadhinaa ta'e. Naata annu naata Sho uffata adii isheen dur jaalladhu. Sho kunis naata. Uffatamii lama. Manitti guddatees irraa namni koo booda filadhamaa rakkoon qabu. Naata kunis. Sho. Sinaa ta'u malee nama biyya kanaati nama biyya kanaaf haara fakkaatu. Akkuma jettee kanaa nama biyya kanaaf illee haaraadha. Biyya kanaaf illee haaraadha. Obboleettiin koo tokko baddalamteetu kanaaf mucaa obboleettiin koo tokko xiqqoodha. Isheen dhiisee deemu manatti gatee deemu barbaannee fi siin kanaaf si barbaadu. Kanaaf akka carraan siin argadhe waaqayyoo immoo simannaa kaa'ee siin argadheem si fudhadheen galaan jira shumaa wajjin si jiraachisuu ta'e. Dhuguma carraa iyyuu malee ji'a lamaan kana booddee paaswordii shiyyaa isa jedhan sana baafadheera yuuti. Kanaan booddee biyya laan ba'a ji'a lamaan kanaa booddee carraadha yuuti. Waaqayyoo garaa koo laalee kan siin naa qabe. Dhuguma iyyuu carraadha. Waaqayyoo garaa koo laalee jedha malee. Kanaan booddee nan deema yuuti. Walumaan jiraachuu dha. Kottu taa'es. Kottas ta'e. Hawwi. Wal baraa. Gudinte. Ragazzi, mani. Gudinte. Mani masa. Mati si dua figa jira. Humtu. Nakabate mani mala para figa. Mati si kaba. Yo. Mani wanta nakabate. Nakabate. Wanta nakabate. Bakka chabi nakabate. HIV nama faana fiigee nama qabu jemmare lakki mana isaanii lixee mana warra HIV dhumanii mana warra isaa miidiyaan HIV dhumanii lixee mana qabee HIV qabee jechuudha inni qabe bakka qabe maal kana odeessi taanoo biyya laasan deemu yoo nafe ofumaan birrii amma kan walitti qabachaa bee
Mana keessanii ba'uu balleessee wayyoo. Haadha galtee har'a chaabii si qabee jechuudha. Waan na qabne of eeguun qabu ko. Biyya laa deemuuf miti. Wayyoo wayyoo. Dogoggorii maaliifu? Mana seenanii fi chaabii nama qabu. Na qaba naan immoo. Eera balti tasgabbaa'e. HIV mana isaanii galtee isaa wajjin jiraattee miti kan nama qabu. Kanaafuu kun si qabuu hin danda'u. Kana caala immoo shakkii ta'e mana yaalaa deemiti yaalame. Ati immoo gatii mana keessanii beekadha. Kana natti haadhataan immoo deebi'u yoo nama isaanii lixeeti yoo maal qabattee bu'u immoo. Achuma dhaabbadha. Kophee fuutee baatee soo kana hoo hankee koo. Wayyoo. Isa hunda nuffadhee beeyyuu. Wayyoo. Baay'ee hin gadda. Namni akka kanaa jira, uummanni akka kanaa jira jedhee hin yaadu. Baay'ee hin gadda. Kanas qabamee asirratti qabadhu. Ada, dura sin dadhabin sin jennaan diddee dadhabde. Dadhabbiin kee anattis sittis hin dhaga'ama waan ta'eef ati ganama subiidhaan kaatee gara hojii keetti deebi'uu qabda. Dhala koo akkam godheen si dhiisee deema. Ani si dhiisee deema. Namoonni akkasitiin si balaaleffatanii si baqachaa jiran kana tuun ilaaluu si gateen deema. Reeffa kee mitiitiin daaraa kee hin argattu. Ani hojii koos hin deemu. Mana koos natti hafu, hojiin koos natti hafu. Asuma taa'ee waadaa haati kee nagashiisiste galmaan ga'uu irra jiraata. Ada, eenyuun guddisuuf jetteetu kana ta'e hojii kee istees dhufte. Haadha koos abbaa koos dhabee siin adaadaa koo ishee ija tokkoon ilaalu dhabuu hin barbaadu. Kanaaf ani akka rabbina godhin ta'a. Ada, yoo lubbuun jiraanne wal argina. Kanaaf burga nama subii kaatee deemuu qabdaati. Kanaaf ati anaaf jettee asitti rakkachuu hin qabdu, deemuu qabdu. Anaaf carraa kan rabbinaaf ga'e beekadha. Laliiko waadaa naa gala. Sirra ana wayya. Ani waan baay'ee argina. Kanaafitti ganaa ijoolleedha. Ganaa waan baay'ee si eeggata. Barattee ganaa iddoo gaarii geessa. Waadaa haati keenaan jette galmaan ga'uun narra jiraata. Kanaafuu Laliiko waadaa naa gali. Tole Ada, waadaa keenan fudhadha. Daawwachuufis dirqama waan qabu rabbi siif haa milkeessisu. Boo'ichas hin barbaachisu. Boo'icha dhiisi. Kanaafuu mana barumsaa boorsa si geessee barsiisaa keetti si himee mana barumsaatti si deebisa. Tole Ada, galatoon baay'een si galateeffadha.
Obsa. Kana fuudhi gadi. Atoo eessa dhaquuf anarra manatti galaan. Maal ta'eetti ma warra manaatti eessa qinjaan? Beellama qaban irra. Gadi kana beellama koo kana immoo dirqama qaqqabuu qaba. Yoo beellama qabaatti yoo gandan. Rakkoon qabu qaqqabee sana beellama koo deemee sana deebi'an. Kanaafuu fuudhi gadi kan. Wajjin yoo gande maal rakkoo qaba? Ati immoo yeroo hundee dubbii baay'ista maanni ati. Deebinaan deebisee yeroo sun jiru lacha qaqqabe. Bakka. Uffata immoo galtee baafattu. Kanaan deemuu reenis. Maal rakkoo qaba galtee yoo baafatte? Obsa. Osaa kana otoo dhaabdee gaarii natti fakkaata. Anaaf haaraadha mana barnootaa keessatti uffatan baafatanii galanii baafatu malee. Amma waa'ee isa wanta na gorsitu hin qabdu yeroo ammaa. Tolee ansii fuudhee galuun dadhabu tolee. Beellama kana immoo dirqama qaqqabuu hin qabu. Kanaanii yeroo hunda daftaraa fi kana baadhee tanan deemaara. Maal nama fokkisiisaa sallee daftarris yuunifoormiinis nama fokkisiisu. Amma waa'ee fokkisuuf bareedu miti. Surrees bu'een gala. Lakki si baadhee si faana deemu. Saqqii hoo qabdaan irraa baafadhu. Harmeeyyoo si gaafatti maal ta'ani beektaa? Barsiisaa isaanii faana affeerraa qabu. Yoo barsiisaa gaafatte yoo harmeen kee? Maalitti beekti barsiisicha? Barsiisaa isaanii faana affeerraa qabu. Isatu fudhateenii galee ani immoo kanaaf fideetii dhufe kafana isaayyuu jedhii. Waan biraa akka ittiin dubbanne. Tole. Dhufe. Tasuma keessa ba'anii waanuma akkamii dalagamuu jamma. Baay'een gadda kana keessaa yaa waaqatti fayyadamu. Ajaa'iba! Mana barumsaa kana keessatti kan humna qabu malee hin jiraatu jechuudha miti. Lifti eenyuun argiti amma immoo ijoollee sana argitiiti kan akkasitti. Ani dirreetti reebamu qabu ishee qoosaa isaanii lafa kaa'u. Dirreetti reebamu naa jettu? Eegaa mucicha ni beekta abbaan isaa sooressa nama sooressadha. Nama mucaan nusinis abbaa isaa miti kan biteef. Kanaafuu waa'ee isaanii lafa kaa'eeti. Ati gan kan sooressaa laalta. Waaqni garuu kan hiyyeessaa laala. Qoosaa isaa mucichatti hin bu'a jechuun abidda harka irratti baachuu jechuudha. Kanaaf haaboo qalbii isaanii lafa kaa'e. Sitti hin fakkaatin maaliifu? Kottu hin deemnaan. Yaa siifaa gala mucaan kun namatti dabalamtee kan wajjin naasu nama wajjin naasu kanaan kan naageesse galanii siifaa ta'u. Abboleettiin kun duutee miti jirte jechuun nan danda'a. Ishtaa. Lali mucicha argitu immoo haa inni ishee. Inni rakkoo hin qabu. Kan akkamitti jiraan jedheen lafa kanaaf. Maaliif daadaasi? Lalii kun garaana nyaannaan mani ati turraan garaana nyaannaan mani si eegaa jira. Tola shikuutu. Hawwii? Ooda. Kottu kaa nyaata ati jaallattu si qopheesseera. Tolee kottu jijjiirratee. Kottu kaa. Hawwii koo nyaadhu kaa. Daab. Anoota karaa kintaa. Kottu taa'ee gala. Hawwii koo kai nan nan dhiqa. Lakki jedhe lakki kai. Ka'iitiin bu'aadhati ka'iitii. Ka'iitiin bu'aadhati. Amara rakkoon hin jiru aannan dhiqa. Meenatti dhiqe.
isheen qaajjati. Duguma yelosito muchati norebani akkam jirta daguma yashageko shagera fadanani. Also, work the example 5.6 Ulay ba sagalaraja deodar graduate project hari Chapsa Malu sara kau cerita? Rakini seraja kawan. Beto akar rakini seraja. Mucaa seexana sanatu dhufee dura koo dhaabate. Hanga yoomiitti harki ishee yaada koo facaastee onnee koo rarraastee jiraattu garuu hin beekan. Eenyu ammoo seexanni eessa ammoo isheen? Akkasii onneen kee boojjite kun eenyumadha? Laliidha kan. Lalii. Ishee riyaan seeneeti. Maalumaaf iyyuu galgala ganama nyaanni hin jiru, dhugaatiin hin jiru, barnoonni hin jiru. Lalii ma jedha. Mucitti haa ta'u malee eessatti wal bartani? Manuma barnootaatti? Dhiisii obsa seenaan isaa baay'ee. Guyyaa takka abbee koo dhukkubee jennaan gara mana yaalaa fuudhee ni deeme. Waggaa sanatti isheen harmee ishee geessite harmee ishee yaalaa turte. Guyyaa nuti deemnu sana garuu wal'aansa mana yaalaatti qabdu xumuratte akka isheen galtu doktoroonni itti himanii ture. Laliumti. Yeroo sanatti ishee harmee ishee malee nama eenyumayyuu biraan qaban. Baatee konkolaataa fidachuudhaaf harmee ishee kophaadha. Gatteenii deemuudhaaf waan gootu dhabde. Baatteenii galuudhaaf immoo manni isaanii baay'ee fagoodha. Filannoo dhabdeetu harmee ishee faana teessee gadduu eegatte. Hammanumaan dhaabbee faana gara kutaa yaalii ol seene. Akka kutaa yaaliitii xumuratee kutaa yaaliitii hoggaa gadi ba'u teessee boo'uu ishee argee takka dhaabbatee ilaaleetu innoo itti siqe. Maal taatee boocha dhalagu? Maal taatee jedhee itti siqee hoggaa gaafatu? Laliin ol jettee ilaalteeni wanta jiru mara haasofsiisteen. Abbeen koos erga ishee irraa hubatee booda na waamee akka waliin harmee ishee fuunee gara mana isaaniitti deemu erga na hubachiisee booda afur taanee konkolaataa keessa teenyee imala keenya eegalle. Ogguma sana konkolaataa keessa seennee afur taanee imala keenya eegalle. Yeroo sanatti aniif Laliin wal bira teenyeetu harmee ishee waliin qabneefitu. Akkuma isaaniin manaan geenyeetti nutis abbee waliin haasa'aa gara manaatti eegalle. Hoggaa mana geenyu nan beeku homaanuu hin qabu nagaa koon ture. Akkuma abbee waliin mana geenyee gara manaatti ol deebineen Laliin fa'aa qoricha harmee isheef laatame konkolaataa keessatti dagattee bu'uu isheen hubadhe. Qoricha sana kaasee atattamaan gara mana isaaniitti deeme. Hoggaan karra isaanii dura gahee karra isaanii rurrukutee takkaa dhaabbadhe.
Isheen yeroo sanatti sababa qorichi harmee ishii sun jalaa bade. Gaddaa turteetu furmaata dhabdee baay'ee dhiphachaa turte. Hoogganaan ni karra rukutee waamisa. Uftee karra na duraa saaxile. Hoggaa karra na duraa saaxilu sana uffannaa isheen uffattee fi simannaan isheen naaf goote. Battaluma sana onnee koo jaalalaaf saaxile. Kanumaan cabsaan uffata buusee jedhe. Obsaan qoosii. Cabsaa. Leave it. Homaa jechuun miti. Silliqeen jaalala ishii waraane. Ishee qofatu buqqisa. Akkasumas ati immoo jaalattee yeroo ishee argattu ittiin boonta. Homaa miti. Loosiin koppii sekireetaa jedhu. Abdiin kutinatti maalumaaf iyyuu jaalalatti kan kufe jaalala kaasa. Isa malees ansiif jira. Ka'e maalumaaf iyyuu. Maaltu argalla? Obsa. Deemna. Garuu lalii kan ishee kanaaf hin godhan. Homaa miti. Jaalalaan akkasitti gubattee naftu. Guyyaa tokkotti gammadda ta'an beekamu ture. Maal hojjechaa jirta? Lakki warqii ishiitti barsiisaan nuuf kennee asumatti xiqqoo ishee yaaleen gala jedhee tan. Laaluun hin danda'ama? Kottu ta'e maal rakkoo qaba? Tolesh. Ishiitti safartee tamdee barsiisaa laate. Kanaaf iyyuu gaaffii 15ffaa kanaan natti ulfaate beektaa? Isa hojjechuun barbaade. Hin seeni. Laliin horii. Laliin hin beekaa duroo jireetti nama sararaan galtee nama beeku. Hin galtee si gattee moo? Hin beekaa. Garaa kana ammaa wal hoftanii deemtu jedhee yaadan. Sigalee dandee? Waan siif kennu hojjetta. Amma sitti akka laata. Okay? Laal. Maal dalagaa jirta? Maal na hordoftaati? Sitti himee miti bakka takkaan hordofin isin barbaadu. Sin barbaadu maal taatee yeroo hundumaa ofirraa na dhiibdanan. Lakkinatti dhaga'amuu osoo hin ta'in akkasumaan namni mana namaa keessa jiraatu namni mana namaatti galee jiraatu qormaata baay'eetu isa qaqqaba. Kanatu na aarse malee kun immoo homaa miti. Mana namaa hin jedhin. Mana namaatti hina. Sammaa'een haatiif abbaan kootu narra jiraatanii isaan bukkeen jira ta'ee hiyyoomanis qarshii qabaatanis dhabanis ana mucaa isaanii tokko guddifachuun dadhaban ture. Garuu sababa harmeen koo fi abbeen koo narra hin jirre quxusuun illee akkasitti deebi'ee na ergata. Kanan na gaddisiisa. Haadhaaf abbaa Maariyaanis haadhaaf abbaan qabuun bara. Laliin hin beeka.
Garuu ati yeroo galtu cinaacha gaarii ciista mana harmee kee fi abbaa kee keessa. Nyaatas nyaata ija hin qabne nyaatte yeroo ija hin qabne siin jedhu. Kan irratti namni sin laalle kan irratti alagaan tokko sin laalle hidhattee kutattee nyaatta. Ani garuu ciisuun koo fi ka'uun koo wal biradha. Akkasumas ciree yeroo koo baay'ee yaadda. Hadhammoo eessa koo rukutama maal jedhameen arrabsama jedhee. Maalumaaf wanta akkanaa yaadinati. Ka'ee hin deemne kun. Akkamittiin jiraadhu yeloosiitoo sirraattiin gargar ba'ee koobaan ta'ee watwaata takkittiitoo maraattu seeraa ta'ee. Obsa! Maal dalagdaasi? Attam bulte? Maanni garam deemaa jirta? Galgala harmeen kee baay'ee natti dheekkamaa turaniin bar. Maal hin barti moo akka nima nan bulle? Eeyyeen ati sammuun kee hin hojjetu. Dhufteellee natti hin himtu. Bakka akkasiin bule jettee natti hin himtu. Ani gaa maalumaafuu akka afaan keenya tokko ta'uuf dirooyingii kaasaan bulee jedhiin. Si akkamiin amma na ciisa? Akkamiin ciisu? Maal keessa akkam bule osoo argiteeti baay'ee gaddita ture. Akkas jechuun qabdu hanga yoomiitti akkas taatu ani bar mana keessanitti galeen jiraadha. Ati kan warra manaati mucaa manaati. Waa'ee mana galmaa miti. Noo akkas jechuun qabdu. Obsa qoosiin ani kanan jedhu lalii wajjin wal agartanii beektu? Hanga yoomiitti maqaa lalii dhooftaa bar. Abbeen kee anaan maal naan jedhu tarii qormaata yoo na biraa dhabde abbeen kee maal jedhuudhaan sammuun kee xiqqoo ishee yaaddu. Amma waa'ee qormaataa miti. Waa'ee qormaataa na dhiphisu. Kanaaf ani sababa mucaa sanaatiin barumsa koo addaan kuteen mana maatii kootti illee galee bulaan jiru ani. Kanaaf lalii ani maal jedhee akkan siif ibsuus hin beeku. Absaa daandii irra deemu kun gaafa sana moosiinis si gaabbisiisuun isaan oolu. Cabsaa ati akkasitti ilaaluun qabdu. Jaalallis bakka qaba. Barnoonnis bakka qaba. Dalagnis bakka qaba. Umurii dargaggummaa kana keessatti barnoota keetiin qo'attee kan hin dabarre. Ati waa'een kee waa'ee dubaraa har'as boris waa'ee dubaraa har'as boris waa'ee dubaraa. Ati barkanaan booda barnoota keetti tattaafachuu qabda. Sadarkaa piriippaaraatoorii akka jirtu hin dagatte. Har'aaf natti qoosi gaafa sirra ga'ee baate. Anaan maaltu na dhibe situ beeka. Maalumaafuu an ka'een deema. Taa'ee isa deemuufi laaqana jajeera. Laaqana nyaattee deemta. Ani garuu meekaappiin qabatu hin deemee natti tola. Taa'ee gadeetti immoo yeroo hundaa meekaappiita. Taa'ee hin qaqqabda. Obboleetti mirindaa tokkos dabalime. Ati qoosi. Ani garuu dirqama baddaas bu'ee gammoojjis biheen mucittii of harka gashuun hin qabu. Tasumaa osoo waa'ee ishii natti kaasuu baatte baay'ee natti tola. Maaliif yoo jette tokkoffaa mucaan kun gaddara jirti waa'ee jaalalaa hin yaaddu. Haati ishiif abbaan ishii akkasitti jalaa du'anii jiru. Akkasumas namoonni baay'een balaaleffatanii jiru. Afachumee ati ishee waliin. Kanaaf lalii waa'ee barnootaa malee waa'ee jaalalaa yaaddis hin jedhu yoo waa'ee jaalalaa yaaddes si waliin jaalala dabarsiti hin jedhu. Ati amalli kee dhibba meeqadhaan bara? Garuu ani kanan jedhu yeroo baay'ee gaaffii kan natti ta'u mucaan kun warri gosa akka qabeenya qaban hin beekti. Anis akkan qabeenya qabu hin beekti. Beektonni jaalalaa tokko tokko maal jedhu beektaa? Jaalala bakka sadiitti kan ilaalu. Jaalala firummaa, jaalala qabeenyaa, jaalala dhugaa. Jaalalli qabeenyaa kan yeroodhaaf qarshiidhaaf jecha namatti siqanii boorsaa namaa keessaa akka daanii yoo nyaatanidha. Garuu mucittiin akka yaadutti jaalala dhugaa faana ta'uu barbaaddi. Bar hin dagatiin isheenis mucaa dureessaati.
Ati immoo akka gadi qabu yeroo hundaa akkanuma jechaa deemta. Na bareetu nan dagatte kanan jedhu assignmenticha meeqa argatte? Iddoo wajjin digdama argadhe ishee. Ofii keessatti Anis sallee digdama argatte. Atoo meeqa argatte? ana ofii makoo jedhee fudhachaa argata. Na caalle maal Ma isheen koofi ishee hojjetti dhanas hojjette siif barbaadu. Tokkumadha. Kan shii wayii isheen parsantii 16 beetti ati immoo parsantii 20 saa'uun beektu jechuudha. Ati kanan jedhu mucaa kana faana hin deemin jedhe ati gajeessee billaan ani kanaan dhufu. Mana barnootaati iddoo biraa kamii wajjiniin Mana barnoota ani sababa isheetiin barumsa addaan kutee kanan jedhu. Sababa isheetiin balaa meeqa akka mana barumsaa keessatti narra ga'e osoo beektuuti har'ammoo osoo na harkaa nyaattee na harkaatii dhugduuti mucaan awwaaltee narra deemtu kana. Sababa isheen na waliin deemtuuf mana barnootaa addaan Osi akka deebinaa deebistuun miti kanas si gaafachaa jiru. Akeekkachiisee si laadhiran kanaan dhufu. Gatii kanaaf mucaa kana biratti lammaffaa si arge jennaan hin beekan yoo lubbuudhaan jiraattee kaayyoo kee galmaan hin gaadha jettee oguma nama barumsa sammuu keessatti nyaate yoo taate mucaa kana afaan gonkumaa si arguu hin qabu. Of adabdee osoo mucaa kanarraatii of qusattee gaarii natti fakkaata. Maal danda'a? Keessa deemuufi Gara manaatti hin gala Gara kalaa manaatti kanaan gala. ati bara mana barnootaa hin dhufne. Kanaaf waan dadhabeef deebi'ee meekaappii waan hin qabuuf galuun qaban. mana barumsaa fuukootiif sababa kan ta'e maal akka ta'e beekta. Homaa rakkoo hin qabu jechaatti jetteef kanaaf Homaa rakkoo qabu miti. Kanaan booda mucaa kana biratti si arge jennaan foon kee akka fuffusu hin dagatiin. Ifama seenaa hin deemne kottaa maal naan jee beektu assaayimentii wayii naaf utii ta'uu naan jee kanuma natti hime naan immoo. Lakki natti himi bakka kanammaa siin jenni siroota Bakka assignmentii jeemti binaan deema. Lali ani maalumaaf iyyuu asirraan hin ba'a. Kanaaf isin asirraan galaa. maaliif karaa Lakki asirraan galuu kun hafu. Galma galmee qabnee galmee soomaana deemnee ilma abbaa hin qabnee imimmaan irraan jennee galma galmee qabnee galmee sunan deemnee ilma abbaa hin qabnee imimmaan jennee mararararara yaa galaana ganaalee hin gongoomdoo maafee gongoomdoo. Askooti daandii wallaaltee maaliif koottoo seeni malee maali suuqa naan jettee turte mi? lakki adaadii kee wajjin wal si barsiisa jedheetan Tasumaa ta'uu qabu malee. koottati immoo Lalee akkamiin hin deema? maaliif itti himee dhufe ko Manaati immoo? Shulalituu maaliitiin callistii immoo waan akkasii hojjettaa? Ishii na gadhiisi. Ishii kottu madisee kottu see cufa sina uftii lalee. kottu Aluma kanatti wal dubbisna maal bakka quba yoo maaliif maal hojjetta daadee kottu see garuu dafii ba'uun qaba. kottu daftee baate Manni keessan baay'ee miidhaga. As taa'e. ada kottu ba
Moo hawwii koo? Mucaasa kana wal baraa hariyaa koote. Obsaan jedhama. Bashaaran jedhama. Taa'e. Bishaan isin danfisa. Anu nan danfisa silakka anu danfisa. Maal gochuu keetti dhaala deemaaf utuu natti ni miila akkamitti callistee na fidaas. Isi maaloo dhaalaa kee rakkisaa jirraan ba. Kuni manuma jireenyaa keessanidha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Si kanaaf yommuu maanu dafii baasii mixii isaatii ba'uu qaba dha. Hin jarjariin hin jarjarin. Kitaabaa fi annis ni qophaa'edha kan nyaadhaa. Laaqana qopheessee. Qopheesseera. Tole shi nyaata. Harka keessan dhiqaa fi nyaadhaa. Miseene maaliin nageessuma? Akkam jirta? Fayyum maanni harroo kophaa deemte? Ijoolleen achi hin baane kanaaf itti baafatu. Maal kophaa keessi hin baate? Karaa sana hin baane siin hin bahe. Miti Barumsa maaf ibsee? barumsa akkamiin baratteeti? Wanta baay'ee gufuu natti ta'ee jira. Kana ani barumsa koo osoo mucittiin mooraa mana barumsaa sana keessa jirtutti barumsa koo waan seeraan yookaan bu'ee baradhu natti fakkaatu. Hiriyaama keessa naqa. Ati dubbii isaan nageenya natti fakkaata hanga irratti. Hiriyaa ishee waliin deemu mucaa isa mana kootti galee barumsa sana ni beeka. Isaan mucaa kanaafanii buukoo waliin. Naa gaafa sifaala waliin amala ishee waan isaan beekta waan ta'eef dafi naa gaafa. Maal jedhanii gaafadhaanii maalaan lalii beekan waa'ee ishee kana jibbisiisuuf maal waan isheedhaaf jedhee jireenya akkamii akkan jiraadhu. Lalli jaalattee ni turte? Jaalatteen illee sasalphaadhaare. Inni ammas hin jettere? Sababa jaalala isheetiin mana barumsaa irratti ejjiteetanii jiru. Maal sin jettere? Maal naan jettan ofii kootii ittiin himnee bara. Ofii kootii afaan baasii ittiin dubbanne nan sodaatee. Mucaan immoo mucaa salphaa sitti fakkaate. Kan isheen achi naaf dhiyeesse. Kan isheen amansiisuu dandeessu. Garuu ishee yeroo mucaatti ergitee marsisii deebisee ture. Maal naa deebise? Gonkumaa isin waa'ee kanaa itti dubbatu hin sodaate. Ittiin dubbanne inni waa'ee kana hin dubbatu maalatti taane. Lalii maa kaafalee lalii maa? Lalii mana barumsaa mana maaloo amala ishees waa hunda ishee waan beektu fatti maaloo ati ishee Amma waan barannaan isa. Ati lalii barbaadde? barbaaddaayyuu ishee argannaan har'a ishee argadhee sa'aa booda osoo lubbuun koo duniyaa kanarraa boqotteeyyuu nan gubona. Akkas taanaan lalii jechuun mucaa akka kootti baay'ee jechuudha. Kana deemu. Kanaaf Akka nama si cabbatu harka dhiyeessisa. Kanaafuu waa'ee lalii fi dhibbatinati. Isaanaaf isin rasaayyuu. Isa yommuu isheetu ittiin jechuu barbaada. Seenaa ishee kun haadha ishee hanga abbaa isheetti hunda isaa waan beeka. kanaaf Kan shahaatu. maaloo sin rakkisa. Homaa rakkina hin qabu. Isheen maaloo Ati ishee hin barbaaddan taanaan anu kana cabbadee akka keessin taate. waadaa kana fuudhuudhaaf. Aramoo boru yooma wal garru Oromoo arra yoom wal agarra Aramoo boru yooma wal garru. Amma kaayyoo bahe ijoollettiin wajjin deemna naan jechuudha. Yoon isaan waliin deeme immoo cabsaan akeekkachiisan itti laatee. Kanaaf yoo hojjetan manatti immoo akka humna waliin. Yaani kan
Kanaan booda naaf achi wal arguu hin qabnu. Tasuma Maaliif hin agarre? lakki lalii wanta naaf siin waliin agarsiisne waan baay'ee jira. Kanaaf lalii kanaan booda fuulli koo fuulli kee tasumaa wal arguu hin qabu. Yeroo hundumaa cabsaan sababa keef jecha jara bukkee taa'ee waan hin barachaa jiru cabsaan immoo sababa keef jecha anaan baay'isee waan na miidhaa jiruuf kanaaf isa dhumaa waan natti himamee jiruuf lalii. Kanaan booddee na waliin deemuu qaba. Kunimmaa ta'uu qabu malee. Lalii akkamitti ta'uu hin qabu jettan? Maalumaaf yoon asii beena arga waan ta'eef anasiin hin ba'a yoon si gaafate ishiin hodhan ni jedhe hodha. Lalii garuu deebisnee wal arguu hin qabnu natti fakkaata. Bor mana barumsaatti daftara keessa. Obsa! Doofa, si waamaan jira miti nageessu? Maal jala gaartaasi? Eessaa dhufaa jirti? Meekaappii deemee dhufaara mana barnootaa. Har'as manni barumsaa jira? Meekaappii deemnee dhufaarra. Ati maaf mana barnootaa? Har'oo akkamittiin kophaa kee deemtee yeroo kaanoo kophaa si argeen beeku? Ergati gaafa naatti himteeti tasuma argeenis hin beeku wajjiinis deemee hin beeku. Wajjiinis deemtee hin beeku? Isheenis mana barumsaa addaa eessatti foqoqita kootuchas? Mana gara manaan gala. Si isheen mana barumsaa uftee hin beektu? Uftee nufni isheen ool. Cirumaa wal argaa jirtaniisi? Tasuma wal argaa jiru erga guyyaan itti himteeti. Obsaan nan soobin. Dhuguma siin jechaan. Obsaan nan soobin kootu. Mana barumsaa irraa meekaappii qabduuti meekaappiitii dhufaan. Gadi barullee kee. Isheen mana barumsaa dhufneette? Kun daftara eenyutti raree? Sitti meera dursee mucaa kana. Dura araadaan qabaana beektaana. Aarii mucaa kanaatti araadatti nagashii. Anaan. Baarullee san torbee darbee yeroo irraa fudheedha kun isa miti. Eenyu soogdaatiin? Hin qoosiiniin nageessuati. Sitti meeraan mucaan sun ani harkaatiin baatu jettee gonkumaa yaadiin ishee boolla ishee seette seeneen of harka nan galche. Kanaaf lammata raajuu qabatte hin barbaadu. Magaalaa kana ishee biratti haa turu magaalaa kana keessatti ijji koo akkasii nagar. Barnoota dhiisanii olola daraatee qofaal bitadhaanii.
nama sitti fakkaadhu moo? Namummaa keenya nan ilaallatu. Nan ilaallatu? Dogoggorteetta. Namummaa buusee tanan of jibbee of gadhiisee akka nama maraateetti kanan daandii irraa fi bakkee oolmaa namaa hin taane kanan oolaa jiru jaalladheetii miti. Kanaaf lali akkan si jaalladhu hin beekta. Hunda isaa bira geesseetta. Har'a garuu akka nama homaa tokko hin beekne anaan yeroo daandii irratti akkasitti na taasistu siin maal sitti fakkaata? Ani yeroo na ilaaltu akka nama rakkatee moo rakkata akkamii sitti fakkaadhee tanan? Lalitaan jiyoodha siin jedhanii. Kanaaf anaaf inni ji'oo ta'uu dandeessa. Jireenya kootiif furmaata kan ta'uu danda'u si qofadha. Onnee jaalalaan qabdu moo jaalachuutu cubbuu qaba moo yakkadha siin jedhan. Kanaaf ani siin ala jiraachuu akka hin dandeenye hubadhu. Duratti miira nama tokko qofaaf hin ta'a nama tokko immoo qabadhe. Kanaaf na dabarsi. Lali. Kulenya rakoda jalaleke ya todma guyamete halkanate dola oromte tihe kulenya rakoda jalaleke ya todma guyamete halkanate dola como te solsa obse jado akam godenonsa male no como te solsa obse jado akam godenonsa ansumaneka osamidama osmanadu Sirna Jesus senana neso orma barbado ansumaneka osamedama osmanadu Sirna Jesus senana neso orma barbado Ishine sana anashi male jarada shetan barko logale Jalala doga sura kalbiti Tirenya kote oda rapiti Ana peshida kiftin jalala Jalala shitina jannata gala Ana peshida kiftin jalala Jalala shinan jannata gala Ana peshida kiftin jalala Jalala shitan jannata gala Ana peshida kiftin jalala Jalala shinan jannata gala Seni si wam. Ay asman nabad na mas. Lali ko. Lali. Insel, why? Nagati. Naguma. Maali haadha miila maaliitiin dhufte? Haadha kun nama keenan baruun dhufi.
Maarakkina qabar tole barika. Insiin wasti mul'atu ture. Maal? Tole maarree mana seentii yoo na haasofsiiste. Ay manatti miti tumshaa binnaa ni haasofne. Yaadadan kennu akka waan teessitti hima. Mana isin Warqaasuma akkasitti hima. adaadaan waan ishinaa itti natti hin fakkaatu kunti. Maalli aadaadhaan keessa eegdi moo? Lakki maal jedheen manaa ba'a? Kumaara rakkina qabu. Fuluma tokko faltee baata waan xinnoodhaan sitti mee deeqaa shan turtu daftee deebita. Lakki adaadee jiran wallaluu hin barbaadu. Waan suloosisu miti bara. Waan tokko yookaan riyaakoo tokko dhukkubsatee ishee gaafadhe nuufamnaam jettiin baatore. Guyyaa dhaloota riyaakoo na waamtee isanii kabajuu deema jedhi bahee bakka maal ta'a? Tole bakka ishinaan dhufa. Mata ishee baqqachaa. Eessatti wal agarra? Kaaffee lula laafee. Kaaffee Haayiluu Nagaasaa baqqachitti wal agarra ishee. Tole sa'a meeqatti? Sa'a sagal irratti bakka. Ayiseeni. Hayi. Akkamiti? Jirta? Nama fardaan barbaade? Lafoo argatu jedha Oromoo. Maanni aboo si barbaacha deemaan jira bara. Anaammoo hin qoosiin maal? Dhugaa rabbi. Maal nagaa miti moo? Oduu gammachiisaa tokko si fideen nufi Anatti maaloo dafii na biraan gahiika. isi aboo. Sittin himaa ishee. Maaloo ani qommuun afaan keerratti dhaga'utti keessi koo akkasina ta'aa jirtiin bara. Maali asee? Isaa faffati na gushii jetti isaa. Waa'een jetti. Hin qoosiin maaloon seeni. Qo'ee kaa. Waa'ee ishee faffatee afaan si kaa'uuf hin jira. Yoo dhuguma garaa qabaate hoteela Haayiluu sa'a sagal irratti dhufti afaan kaa'u. Ishuma moo? Si faffateera. Afaan kaachuu immoo hin dadhabdu. Kanaafuu Kanaaf boossi ani immoo hin beekte amala koo akkamitti akka dhufu. Kana immoo kana maaliin sii godha maaloo haadhoo. maaliifuu sa'a sagal irratti ati bifaa jeetee kiisii keessa furdisiitee kootu baqqaachiste. Sa'a sagaltuu oli beelan. Sa'a sagal hoteela Haayiluu. Kanaaf boossiri sa'a sagal haa turu ani dursee tanan achitti argamee tanaan kormeen kee waan hin taasisuun agartaan bara. Elagaa akkanirraan fanne sitti hime si faffateera afaan kaachuun irraa. Aramoo boru yooma wal garru. Afaan kaachuun irraa. Aramoo boru yooma wal garru. Oromoo arra yoom wal agarra. Waan sitti meedhee ta'an si qaane. Maal rakkatteen moo? Hiriyaan koo tokko guyyaa dhaloota ishee har'a kabajatti ture. Nan deema jedhee tan. Kanaafuu rakkina maal qabanii? Oma rakkoon qabu kanammaa dursitee otoo natti himteettatee deemnee iyyuu hojiin gargaaru lamaan keenya iyyuu kun immoo gammachuudha. Na eeyyamaa jechuudha moo? Ani immoo baay'een gammada kana keessi koo baay'ee na gammadaa jira dhugaa waaqa. Ani baay'eetti hin gammada hawwi. Maal si barbaachisa ree? Maallaqa xiqqoo ishee waan ittiin kennaan bitu. Maasa guddatee siin fida kunoshi. Nama barbaadettiin godhadhu kana. Tole ishee aadaa guddaa sagalatame. Inturiin immoo dafii kottu immoo. Naan ta'e. Tole tole. Heloon seeni. Eeyyee dhufaan jira. Achi geessanii moo? Tole maaloo seeni. Maaloo dhufe? Obsa. Siileen jedhame. Maal jettee? Mana haala kee moo abbaa keessaati kan miila walirra naqattee teessu. Amma waan biraan barbaadu. Kosii mooraa kana keessa jiru mara qulqulleessitee akkasuma hambisii. Kana malees kafana siree jalatti illee haafisan. Hunda baasitii kophee koollee osoo hambisii. Baasitii qulqulleessi. Kana malee manneen fincaanis qulqulleessitee eeguu qabdi. Yaa hojii rabbii kan kophaa na hambisee irratti immoo sooressumallee na ifachiisa homaa miti
Amman gaafa iddoo yaade ga'utti niin obsa. Garuu hiyyeessi gaaddidduu itti boqottullee hin qabne harka namaarra jiraattu jaalala qabamuu jechuun ibiddarra dhaabatanii bulluqa alalfachuu jechuudha. Kanaaf har'aa kaasee waa'ee lalii of keessaa baasuun qaba. Maalumaafuu deebii xalayaa koo maaliif akkana dhorkite qofa mana dhaqee gaafachuun qaba.